Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa sagantaa isaa torbanitti yeroo tokko dilbata galgala keessaa akka lakkoofsa Oromootti sa'a 7 hanga 7:00 akka lakkoofsa Habashaatti ammoo sa'a 1 hanga 1:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kiilooheerzii 17,850 isiniif dabarsu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walaba sirna dimookiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Arrii dilbata bitootessa 5 bara 2017 galchuun nagaa nageenyi simbadaadha. Irmaan urgaayuu jechuun kan siyyoo ifatu anaa keessummeessaa keessan guyyaa irraa xiqqii dhugaasaati. Ashamaa egaa akkuma yeroo darbalutti dhaammannee hadda galle qophii keenya guyyaa irraas qabannee isiniif dhiyaanneerra. Dursaa kan isiniif dhiyaatu oduudha. Dhaamsi raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf qophiileen keenya biroonis wal jala isiniif dhiyaatu. Amma oduu keenya guyyaa irraaf gara falmattuu lammiittan isin dabarsaa. Falmattuu lammiis kunooti. Harka fuune dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo oduu keenya guyyaa har'aan isin dhageessisa. Godina Harargee Bahaa aanaa Doobbaa Haraddaa Saapalloo keessatti lolli weerartoota Sumaalee fi ilmaan Oromoo gidduutti taasifamuun gabaafameera. Lola kamisa darbe Haraddaa Saapalloo keessatti taasifameen miidhaan ilmaan Oromoo irra ga'ee akka hin jirre odeeffannoo gamasii arganneen beekuun yoo danda'amu, mootummaan koloneeffataa wayyaanee immoo weerartoota Sumaalee sana tumsuun ilmaan Oromoo aanaa Gooroo guutuu hidhannoo hiikkachiisaa akka jiru raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himan jiraattotni. Gabaasa guutuu oduu kanaa Bulii Bakkootu dhiyeessa. Haalli weerara daangaa poolisoota Sumaalee liyyuu ayiliin Oromiyaa kanneen akka Boorana, Gujii, Arsii, Baalee, Harargee Bahaa fi Harargee Lixaatti mootummaa abbaa irree wayyaaneen qindaa'ee uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiruun ummatichis waliif birmachuun godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo guutuu waldaa Dhangaalee nadhii irraa gara Harargee Lixaa aanaa Doobbaa Araddaa Sapaloo fi jiruu ulfaa keessatti lola adeemsifameen ummati Oromoo diina ofirraa haa qolatu malee kan dudduubaan dhaabbatee nu lolu sirna nama nyaataa mootummaa wayyaaniitii jedhu namni nuti achirraa bilbilaan odeeffanne tokko. Akkuma Harargee Bahaa naannoowwan daangaa isaaniitti cinaa jiran hunda haalli as jirus baay'ee sirraa eegaatuma kan jedhamu jechuun naannoo araddoota keessattoota waldaa Dhangoolee nadhii fi asiin daangaa Harargee Lixaatii daangaa keenyattus kan akka Sapaloo fi jiruu ifaati amma kan seenanii jiran jechuudha. Araddoota kana osoo hin ta'in Araddaa Sapaloo daangaa Harargee Lixaa seenanitti aanaa Doobbaa guyyaa kamisaa jechuudha. Achirra lolli baname asiitti birmatanii jechuudha waan hallachuu waliin qindoomeeti kan firraa dhaabaa ture. Guyyaa sanaan kuma za'a duraatti achi waliin bananii dachaasan Oriyaan dhuftan. Amma gaalola godina Harargee Bahaaf Lixaa gidduu aanaa Sapaloo keessatti gaafa kamisaa gaggeeffame jettan kanarratti gama Oromoo irraa namni madaa'e yookaan kan wareegame jira. Tarkaanfii uummatni Oromoo hidhattoota yookaan weerartoota naannoo Sumaalee kana ofirraa qoluuf taasiseenoo tarkaanfii attamiiti kan uummanni Oromoo fudhate? Hanga ammaatti odeeffannoo kan qabu waliin bananii gama keenyaan namni tokko madaa'e ni jaama. Kan gama isaanii hanga ammaatti odeeffannoo arganne. Sanaasoo haraddoota kabiroo keessatti tattaaffii yookaan immoo tarkaanfii dhukaasa uummata Oromoo irratti banuudhaa waan yaalan qabu. Warri dhufanii seenan sun ogummaatti ba'aniiru moo ilaa ammaa jiru? Bahan isaan yeroo hunda wanni banuudha bal'inaan daangaatti jiranii. Isaan dhufanii kan banan wanni tokko malee wanni tokko lolli tokko wanni goone osoo uummanni dhufanii kan irratti banan yeroo hunda yeroo tokko qofa osoo hin ta'in akkuma naannoo bira banaa jiranii.
kun ta'ee waan gaggeeffamaa jiru jechuudha. Isaan kan banamummaa isaanii irratti isaanii manni keenya ittisa kanarraa ittisuudha kan fudhachaa jiru kan irraa ittisuuti. Gama biraatiin mootummaan qulqulleeffataa wayyaanee godina Harargee ba'aa Aanaa Baabbilee keessatti akkasumas godina Harargee lixaa Aanaa Mi'eessoo keessatti hidhattoota mootummaa hidhattoota naannoo Sumaalee kana tumseeti kan inni keessa makamee loltoota isaa yookaan raayyaa ittisa biyyaa keessa makanii uummata Oromoo dhoofsisaa ture. Maaltu mul'ata gara aanaa keessanii kanaanoo attamitti ilaalaa jira uummanni Oromoo keessa makamaniiti kan isaan ammallee tarkaanfii kan uummata Oromoo irra fudhataa jiran? Gama kanaan gammaati wanni akkas ta'e ta'ee jiru garuu akkuma naannoo biraatti shakkiin guddaan uummanni qabu beekaa kan dho'isaa jiran jechuun federaalii keessatti makalaqayaan mootummaa beekamaadha waan ifatti beekamu. Bishaan hiikamaatti fakkeenyaaf ni beekama yeroo jeeshan turumoo kana namoota isaan kanaan mormee isaan kana waliin nyaatnaa isaanii kana ofirraa qabu akka adam inni jedhama namicha tokko kan ajjeesan turuun anaa dubbasan keessatti. Maal goote jedhaniiti kan isaan ajjeesan nama hindoo jettan kana haala kam keessatti ajjeesan baatii kam keessa yookaan guyyaa isaan yaadattu laata kan isaan ajjeesan maaliin wal qabata du'i yookaan ajjeechaan? Fincilli namicha kana babal'ifannaa Somaalee kana kan mormaa ture. Eessatti kan isaan mormaa turan? Anaa dubbaa keessatti anaa dubbaati isaan isaati. Ayyee. Kana mormeeti yeroo kan beekaatiin mata keenya fichisiisanii abbaa addaa ture baay'ee baay'ee namichanii isin fichisiisaa ture jireetti mootummaa tokko kan dhaabbachaa ture. Isi yeroo isaan lollee isaa irra banaa itti banaa jiran yeroo isaan uummata irraa meeshaa eeggachiisan mormeeti booda achumaan gaara seenee achi booda federaala kan ajjeese ji'a jaha ture guyyaa sadii yaadatu. Kanaafuu kun maal barsiisa akka isaan harka keessaa qaban barsiisa jechuudha. Duuba isaanii akka mootummaa jechuudha. Amma lola isa amma gaggeeffamaa jiru kana keessatti aanaa Doobbaa keessaa uummata Oromoo irraa akkuma haalota yookaan ardaalee biraa meeshaa yookaan hidhannoo uummata Oromoo irraa hiikaa jira mootummaan qulqulleeffataa wayyaaneedha. Hiikaa ture kun yeroo hunda kan eegamaa jiru hiikeeti galchitee ture itti jira yeroo dheeraa. Egaa isin akka Oromoo tokkotti yookaan immoo bakka sana jirtuu haala uummata Oromoo irratti deemaa jiru argaa jirtuu uummanni Oromoo bifa danda'een gama garaagaraan tarkaanfii ofirraa ittisu fudhataa jira. Mee isin dhaamsa akkamii qabdu uummata Oromoo guutuuf haala kanarratti? Uummanni Oromoo guutuun kan mootummaa kana keessa jiruu fi kan akkasumas mootummaa kana ala jiru uummanni hundi shakkiin dooneen fudhatee kanaan beekama mootummaa duuba jira wanni barbaada guddinaa dhaabbatee kan ofirraa ittisu qabaan jira mootummaa naaf. Ayyeegaa Oromtichi godina Harargee ba'aarraa haala uummanni Oromoo bakka ishee keessa jiru karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoo waan dhageessiftaniif guddoon isin galatoomfadhaa horaa bulaa. Oduu keenya taanuun sanbata duraa kaleessaa lolli weerartoota Sumaalee fi ilmaan Oromoo aanaa Baabbilee Haraddaa Re'ee Ibaadaa gidduutti geggeeffamuun gabaafameera. Godina Harargee bahaa aanaa Baabbilee Haraddaa Re'ee Ibaadaa keessatti dhukaasni gama lachuunuu kan eegalee ganama keessaa naannoo sa'a 5tti ta'uu odeeffannoo gamasii arganneen beekuun yoo danda'amu battaluma lolli ilmaan Oromoo aanaa Baabbilee Haraddaa Re'ee Ibaadaa fi weerartoota Sumaalee gidduutti eegalettis raayyaan ittisa biyyaa kan mootummaa qulqulleeffataa wayyaanee gidduu seenuun Oromoota booddeetti erga dhiibee booda weerartoonni Sumaalee immoo alaabaa naannoo Sumaalee dhaabbatanii akka achi turaniif haala mijeessuu kan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himan jiraattota. Gabaasa guutuu oduu kanaaf ammas Bulii Bakkoo. Lolli weerara daangaa loltoota Sumaalee liyyuu ayiliin Oromiyaa bakkoota garaa garaa keessatti godhamaa jiru godina Harargee ba'aa aanaa Baabbilee keessatti jabaachaa deemaa jira. Haa ta'u malee poolisoonni Sumaalee kun waraana mootummaa wayyaaneen deeggaramuun duula weerara daangaa godina Harargee ba'aa aanaa Baabbilee Haraddaa Re'ee Ibaadaa keessatti lola gaggeeffameen yeroo itti uummati Oromoo ofirraa deebisuuf dhukaasa banutti loltoonni mootummaa wayyaanee duubaan dhufuun egga gidduu seenanii uummata Oromoon ofirra deebi'aa egga jedhanii booda alaabaa mootummaa Sumaalee bakka sana dhaabanii jedha namni xiiqiin achirraa bilbilaan odeeffate tokko. Wanni deemaa jiru har'aa naannoo Baabbileetti Haraddaa Re'ee Ibaadaa bakka jedhamti. Diboolisi waraanni diboolisi naannoo sun dhufuudhaan manni keenya milishaan Oromiyaatti asirraa guutuu dhaqee federaaltii itti dhaqee iddoo sunitti isaa walitti dhukaasa banan federaaltii dhaqee addaan dhaabee jechuudha. Kanaafuu alaabaa isaanii kan shanii sana dhaabanii uummata keenya adda caasanii guyyaa har'aan tana. Hidhattoota naannoo Sumaalee aanaa Baabbilee keessatti alaabaa dhaabbatee akkasumas immoo uummata Oromoo warra kana ofirraa loluuf dhaqee haadhaa jiru loltoonni wayyaanee immoo gidduu seenanii addaan erga baasanii booda Oromoota booddee deebisanii alaabaa Sumaalee fi hidhattoota naannoo Sumaalee kanas bakka dhiisan jechuudha.
Akkuma diidanii hin deebisne isaan irraa alaabaa dhaabanii dhuma keenya kana booda deebisanii alaabaa hin buqaafnu gaagii keenya hundi alaabaan tun asii dhaabbachuu hin qabdu jennaan hin buqaafamu jedhanii keenya kanummaa federaalummaan. Liqaan bariitii boolisii kana dhaqee hundarree achirraa yaatan jedhu. Egaa lolli har'aa kun sa'a meeqatti jalqabe toora gara ganamaati moo amma galgala kana kan lolli kun geggeeffame Aanaa Baabilee keessatti? Ganamarraa toora sa'a 5 kana. Lola kana keessatti ilmaan Oromoo kan madaa'anis ta'u kan lubbuu dhaban jiru laata gama hidhattoota naannoo Sumaalee yookaan immoo loltoota wayyaanee irraa waan irra ga'e jira laata? Hin jiru oguu isaan dhukaa qabanan duruu dhufanii maal dhufanii mana wala naannoo Sumaalee irraa gamasirraa odeeffannaa hin deebi'ee keenya irraa ammoo tokko akka ta'e hin jiru oguu isaan dhukaa qabanan banan iduu ba'anii dhaqanii dacaasan jedhu isaanumarraa deebisanii dhaqe. Egaa amma lolli uummata Oromoo fi hidhattoota naannoo Sumaalee gargaarsa mootummaa wayyaanee irraa argataniin geggeeffamaa jiru kun kunoo baatii sadaffaaf deemaa jira. Lafa uummanni Oromoo itti jabaateetti raayyaa ittisa biyyaa mootummaa koloneeffataa wayyaaneetu dhaqee gidduu seena. Kan Aanaa Baabilee kana uummanni Oromoo Aanaa Baabilee jabaatee ka'eetii kan inni dhaqee lola kanas seene moo maaliif kan seenan sinitti fakkaata? Dhugaadhaa wanni kun ni gargaarsi wayyaanee mootummaa wayyaanee irraa cinaa dhaabbachaa haalaan jiraati. Namoota faduu kan walkeessa jirus ni jira. Oromoon ammoo isaan Oromoon dhugaadhaan diina kana irraa deebisuudhaaf tattaaffii godhaa jirti. Ammoo deeggarsi guddaan mootummaa wayyaanee kanaan cinaa dhaabbatanii isaan iddoo Oromoon hoguu dhaqee bakka kana hidhooyinaa jee osoo isaan kun takka hojii dhugaaf yoo akkuma isaan kun irra aanan godhu citaan isaanii akka uummanni Oromoo kun gatee irra jala ta'u akka Soomaalee kana irraa ol godhuudhaaf tattaaffii isaanii kan mootummaa wayyaanee kana qotaa irra jiran. Kanumaan wal qabatee immoo akkan odeeffannoo tokko gamasii argadhetti godina Harargee ba'a. Aanaalee yookaan immoo araddaalee garaagaraa keessatti keessumaa dargaggoonni wal ijaaruudhaan ba'anii akka isaan tarkaanfii adda addaa hidhattoota naannoo Sumaalee irratti akkasumas loltoota wayyaanee kan raayyaa ittisaa kan mootummaa koloneeffataa wayyaanee irratti tarkaanfii akka isaan fudhataa jiranis gama adda addaan dubbatamaa jira. Haalli kunoo maal fakkaata? Dargaggeeyyiin Oromoo akkuma jedhame kan ol ijaaranii ba'anii uummata Oromoo irraa roorroo kana qolaa jiranii. Dhugaadha ni jira kun. Tattaafiin godhamaa jiruulee ni jira. Dargaggoon Oromoo dhugaadha hawwiidhaa fi karaa hundaanuu waan kana irraa dura dhaabbatee dha'uudhaaf onnee ni qaban dhugaadha. Qophaa oodhaati Oromoon dhugaadhaan qophootee jirti. Ammoo waa hoduu san isan godhuu hin barbaannes ni jirti. Kanaafuu fuulduraaf Oromoollee akkasumatti bakka takka deebitee diina kana irraa laaltee diinni kun akkamiin nutti gurmaawaa jira eenyu cinaa dhaabbatee jira jettee Oromoon yoo kaate arraas numa moona kana Somaaleen waa takka waan godhu hin qabdu wayyaana cinaa jira malee. Ayyeega Oromtichi godina Harargee ba'a Aanaa Baabilee magaalaa Baabilee irraa haala uummanni Oromoo keessa jiru karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoo dhageessisaa jirtan kun dhumarratti dhaamsa yookaan ergaa waliigalaa uummata Oromoo marraaf yoo qabaatan akka dhaammataniif carraa isinii kenneera dhaammatuu dandeessan. Wanni uummata Oromoo kiyyaatti dhaammachuu barbaadu. Oromoon haala jirus keessa jirus yaadni isaa tokko tahee iddoo kana irraa laallee Somaaleen ga'uutiin haa maqaa jiraatu malee abbaan ga'uu jiru mootummaa wayyaanee ta'uu beeknee diina keenya irraa beeknee Oromoon dargaggeessa guddatti beeknee uummanni Oromooti wanni dhaamsa godhuu barbaadu. Tokkoomnee nu keessa keenyaan tokkoomnee diina keenya kana akka irraa aannu karaa meeshaa nyaataa akka isaanii daran qophoonnee diina keenya irraa dhabamsiisu wanni inni uummata Oromooti dhaamu kana jechuudha. Lubbuu biyyarraa ka'ee. Dhumarratti egaa osoon isin geggeessin dura yeroo uummanni Oromoo biyya keessaa diina kala lama hidhattoota naannoo Sumaalee fi raayyaa ittisa biyyaa kan mootummaa koloneeffataa wayyaanee gidduutti dhumaa jiru kana ilmaan Oromoo bifa adda addaan biyyarraa ba'anii biyya ambaa keessa jiraatan ammoo karaa miidiyaalee hawaasummaa garaagaraadhaa olola olirratti oofuu maqaa wal bal'eessuu wal hadheessuu fi wal qoqoodaatti jiran isinis kana quba qabdu jedheetuman yaada. Meegaa haala uummanni Oromoo biyya ambaa jiruu fi biyya keessaa jiru kana wal bira qabdanii yeroo laaltan uummata Oromoo biyya keessa jiruun haala kanatti akka isaan haala kanaan akka abdiin isaanii yookaan amlee hin dhabneef akkasumas immoo ilmaan Oromoo biyya ambaa jiran gariin diinaaf ergamee ta'uu danda'a kan waan akkasii godhu kan biraan ammoo wallaalaan ta'uu mala. Meegaa kana lamaan gidduu dhaabbatanii akka nama Oromoo biyya keessa jiru haala uummanni Oromoo itti jiru beektaniitti mee maal jettu yaada waliif araarsaa yookaan immoo cuunfaa yaadaa atamii qabdu haalli kun akka ilmaan gidduu dhaabaduufi. Ani akka keeyyatti oguu laalu Oromoon ko wanni nu ituu seenee akkana keessa alaa akkana godhus Oromoo fakkaatee diinni nu ituu seenee akka qabsoon Oromoo ta'arraan tana tokkoomtee mootummaa wayyaanee irratti jilbiita jirte sun akka ibbootu deetu diinni nu keessa seenee haala kana nu dalaguus ni dandeenya. Ani immoo wanni ni Oromoodhaan qabsoon feesbuuk irra deemtu. Qabsoon ammoo biyya keessa jirta feesbuukaa keessa addanii argan miti qabsoon biyya keessa afaan qawwootiin nu jirti. Haala kana ilaaltanii Oromoon feesbuukaa abbaan fedhe seenee waa nu fakkaatee erguu dandeenya. Kanaaf Oromoon akka waan kana laaltee hamilee hin qabne Oromoon biyya keessaa tokko cimsee jira qabsoo isaa itti fufee jira jilbiifachiisee jira kan inni jechuu barbaadu uummanni Oromoodha waan feesbuukaan abbaan fedhe abbaan maqaa fedhe baafee har'a abaluu waan kana ergee jechuudhaan nu walitti diina godhu waan tooftaa dura asii duraas nurraa itti milkaa'an warri Habashaadha har'a mootummaa wayyaaneetii wajjin nurraa itti milkaa'anii Oromoodha waliin jechuu barbaadu qabsoon feesbuukaa osoo hin taane qabsoon har'a afaan qawwee kummaadhaan wal bira dhaabanne tokkummaa fi irree keenya tokkoomfannee Oromoo tokko taatee yaadaanis humnaanis tokko taanee diina keenya irraa dhoortuu waliin naan barbaadu inni uummata Oromoo dhaamu kana jechuudha.
Oduun keenya guyyaa har'aa hagasuma kan isin dhageessiftes an Falmattuu Lammiiti. Qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii. Wallee gabaabaa sinifiirra kanatti bu'aan akka jirtan abdii guddaadha qabna dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu. Wallee kan addaan kutuu keenyaaf dhiifama sin gaafataa gara boodaatti yoo yeroo qabaanne wallee kanatti itti deebina. Mee ammoo qophii keenya kabaayessaa dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf gara Sabaluu Kadiris sin ceesisaa. Sabaluu Kadiris kunooti. mootummaa wayyaanee eega gaafa aangoo qabatee jalqabee yeroo garagaraa yoo kufaatii fi xarra ga'u tooftaa fi diraamaalee adda addaa kan inni deddeebi'ee hojjechuun qaanqee warraa'isootaa ittiin dhaamsuu fi uummata Oromoo haadaluu gama gabrummaatti deebisee ittiin caruu qaba. Baroota hedduu kan qabatamaan beeynu keessatti qabsoo fi warraa'isoonni adda addaa gaafa uummata Oromootiin finiinu falmii fi fincilli mirga abbaa biyyummaa gonfachuutis wajiijamu tooftaa fi maloota hedduun xaxee ciibsee lafaan geechumatti bishaanitti naqaati ture. Akka fakkeenyaatti yoo fudhannee kanuma dhiyeenyatti namuu beeku filannoo bara 2005 guutuu biyyaatti gaggeeffame irratti wayyaaneen waanuma ibidda qawwee harkaa qabduuf dirqiin korojoo hattee kaanis ummata sodaachiftee lafa dha'uu jalaa'ee walamte malee guutumatti mo'amtee akka turte waanuma numarti keenya beeynu. Akka baranaa kanatti wanti abdii xumuraa wayyaanee kutachiisu jiraachuu baatus garuu bara san keessa akka malee wayyaanee naasisuu keessa dachiin citteeniiti ture. Bara 2015 irraa jalqabee sababa mormii maastar pilaanii Finfinnee fi magaalota godina addaa naannoo Finfinnee walitti makuu mootummaa wayyaanee saaminsa lafa Oromiyaa irratti qopheeffate diduuf hiriira barattoota dhaabbilee olaanootiin jalqabe dhawaatumaan bal'atee booda ammoo osuma xiqqoo hin turin gara warraa'isa guddaa falmii mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffachuutti yoo seenu wayyaanee fi jala deemtoota isaanii OPDOs gar malee naasisee akkasumas warraa'isi uummata Oromoo sadarkaa dhaabuu danda'an biraas dabree kan fagaate ta'uu hubannaan baara gahamaa keessaa akka waan ka'eetti koloneeffataa wayyaanee yeroo gabaabduu keessatti tooftaa itti uummata Oromoo tasgabbeessuu fi sodaachisuutis wal jala irratti fayyadamuu kan jalqabe ta'uun ifa galeessa. Manguddoota buleeyyii abbootii gadaa namoota Oromoo biratti fudhatama qabanii fi jaalataman filee maatii ilmaan isaanii rasaasa wayyaaneetiin dhaban biratti manguddummaa yookaan jaarsummaa erguu fi tooftaa gumaa dhiiga ilmaan keessanii kafallaja'uun sossobuuf yaalu gama biraatiin tooftaa qammantuu fi baroota ammaan duraa danuu tokkotti tajaajilamuun milkii xiqqoo gonfate maqaa hariyoomsa yookaan taaddisoo ja'uun qeerroo Oromoo irraa hanga manguddoo buleeyyitti walitti qabee mooraa waraaraa garii cafaqaa garii sodaachisaa eega turee booda gara ummataa gabbobbaasee hawwii isaa dhugoonfachuuf yaaluun cilee bishaan buute jalaate. Wayyaaneen
kan OPDO torba jiisitee torba jaartuuf akka keessi isii qulqullaa'uuf yaaddee akka isaan gaafii uummata Oromoo deebisuu danda'aniif feete osoo hin taane koloneeffataa wayyaanee salphina kufaatii hamaa jammuuraan lafa ga'uuf jala ga'e kanarraa dandamachuu qofaafi. Wajii jawarraa isa hamaa uummata Oromootiin danfaa jiru kun akka hanga lafeetti gadi waxalle qabbaneeffachuuf OPDO if dura qabanii dabruuf munyuuqachuu bira dabranii mala biraas barbaada dhagaan isaan garangalchine hin jiru. Oromiyaa duruma irraa afaan qawwee jalatti oggolchee dirra ilmaan Oromoo jirmaan caccabsaa fi qaama isaanii cafaqaa ture daranuu labsii yeroo muddamaa itti labsuun komaandi poostii waraanaa hanga manaaf gandaatti bu'uree ilmaan Oromoo warreen warraa isaa fi fincila keessatti ijoo fi duree ta'aniif sabboontoota mara mana hidhaatti galchuun kan jalqabe yeroo dagaaginni ammayyummaa fi bal'inni qaroomaa fiinxee ardii ga'ee fi guddinni saayinsii fi teknooloojii tuuttoo gararree jirutti bakka addunyaan guutummaatii dinqa tokkorra ta'an fakkaatanitti wayyaaneen ammoo tajaajila intarneetii fi qunnamtii odeeffannoo cufuun akka namni wal hin iyyaafne goote. Kana qofattiis hin dhaabbanne qalbii uummata Oromoo hatuuf hanqina bulchiinsa gaariitiin sababsatee rakkoo hoggansaati jechuun aangawoota OPDO jalaa hanga gubbaa diigaa haareetti gariis bakkuma wal jijjiiruun uummata Oromoo akka daa'ima furnoon sosobaniitti sobuuf yaalus hin oolle. Kunis ta'uu dinnaan ilmaan Oromoo lagaaf kutaan gosaaf gandummaa walitti buusuun akka isaan gamtaa isaanii laaffisan akka isaan wal afaan deebi'an godhuu hittillayyoota isaatiis tooftaa waliin dhawiinsaa kana leenjisee gara miidiyaalee hawaasaatiin nurratti bobbaasuun gamtummaa gonfanne diiguuf yaaluu dabalatee naannoo Oromoo daangaa saboota biraa waliin wal daangeessan saboota ollaa waliin wal dhoysisuun gama saboota biraa qawwee fi waraanaan deeggaree dhumaatii Oromoo duraan walakkaa Oromiyaa guututti raawwachaa ture amma ammoo qarqaratti baafatee lubbuu Oromoo murruggoosisaa lafa Oromootiis walakkatti mogolaadhaa jira. Dhiheenya kana ammoo tooftaa araaraa fi waliigaltee dhaabbilee siyaasaa waliin godhuu ja'uu fi mala yaraa OPDO uummata Oromoo keessaa tuffatamtee baate hiikaa qabaachisuuf carraaquu kan bu'uureeffate yoo ta'u maloonni danuun kun marti falmii mirga abbaa biyyummaa Oromoon gaggeessaa jirutti laamsheessuuf kan karoorfamedha. Yaa uummata Oromoo koloneeffataan mootummaa wayyaanee akka baroota lamaan dabran kanaatti takkaadameef jirmaan roora'ee hiddaa fi hundeen buqqee waan hin beeyneef gaafa uummanni Oromoo cicha dhugaatiin falmii mirga abbaa biyyummaa harkatti galfachuuf taakkuun takkaaftuufitti tooftaalee dur fayyadamaa ture madditti maloota shiraan xaxamee fi addaan baasuuf baay'ee nama rakkisu itti fufee jiru kana jalaa goggoysuu fi maxachuudhaaf tooftaa fi maloota armaan gadii kana hubachuun gaarii ta'a. Tokkoffaa tooftaan armaan olitti tuttuqaa turre danuun tun marti qabsoon Oromoo akka labooba arraba ibiddaatti wajii jamaa turte deebitee akka dhaamtuuf kan humnaaf beekumsa yeroo fi qabeenya mara duguuganii itti hojjechaa jiran umrii koloneeffattummaa dheereeffachuun agoobara gabrummaa bal'isee Oromoo irratti afuuf akka ta'e beekamaadha. Malli tarsiimoo isaa kan biraa ammas jala deemtuu ifiif tolfatee fi akka intala isheetti takka riqaa asiin geetan malaa naasasee uummata Oromoo keessatti deebisuudha. Kana mara kana itti bututaa jiruuf koloneeffataan mootummaa wayyaanee OPDO uummanni Oromoo je'ee tufe tanaaf yaadee osoo hin taane ifiif yaaddatee miila isaa humna warraaqsa Oromootiin mucucaatee kufaatiif qilee irra ga'e kana haaluma ta'e maraanuu deebifatee hafana ifitti qabee xurree aangoo irra if tursiisee goblaa gaaddisa gabrummaa daran addaan furee qabeenya Oromoo mulluq godhuu qofaaf ta'uun beekamaadha waan ta'eef Oromoon isaan lachuu bakkuma takkaa akka kuffisaniif irree gamteeffatanii kan duraanii caalaa warraaqsa mirga abbaa biyyummaa finiinsuu qabna. Lammaffaa wayyaaneen ganamuma irraa wanti OPDO buurteef riqicha kaayyoo isii ittiin galmaan ga'attu godhachuudhaaf malee rakkoo uummata Oromoo furuudhaaf yaaddeetii miti. Kanaaf hanga irraa jiiduus jaaraa urattus tuftee yaate asiin geesse wayyaaneen
gaafa qabsoon Oromoo itti finiintu OPDO akka bututtuu maasasaatti mixaaxa oowwaa irra afattee akkuma ifiin eewalaa as geessisan ammas gurraaf qalbii Oromoo guutuu yerumaaf illee ta'u hatuuf sabboontoota garii kan duraan taguugatti awwaalteef carraalaattee gariis ammoo sabboontoota fakkeessitee bocuun golaa as yaaftee ija Oromoo cuullisaa qalbii Oromoo satuuf tapha siyaasaa bililiqoo taphattee injifachuuf dirree walakkaa wixxifachaadhaa jirti. Wayyaaneen tooftaa OPDO tan isii daran ummata Oromoo biratti dhoqqooytee fi dhoqonooyte tana dhiixee quyyiftee eega ji'oota danuu ilmaan Oromoo akka bookee summiin fixxeetti reefi kumoota danuu lafa afame booda Oromoo duratti dhiyeessuuf yaaluun kun sa'a barbaachiftuu ammaa tanaan eeggachuuf kan itti karoorfame tahuu beeynee OPDO irraa bu'aa eeguuf qalbii dhaabuu osoo hin taane qabsoo mirga abbaa biyyummaa jalqabne galmaan gahuuf itti fufuu qofti fala akka ta'e hubachuun nurra jiraata. Sadaffaa yeroo duraan ummanni Oromoo qabsoo mirga abbaa biyyummaa gonfachuu finiinsaa turee fi fiinxarraan gahee turetti gama tokkoon kajeellaa gargaarsa dhaabbilee siyaasaa akka waan eeggachaa jiranii qaamni diyaaspooraa kanneen taligaan qabsoo xiqqoo harka jiru wal nyaachuu jalqabnaan akka waan hamileen buutee fi onneen hawaasaa duuteetti ilaalee holoneeffataa wayyaanee OPDO sabboontoota fakkeessee as baasuun qaawa kanaan seenee waan itti fayyadamuu jalqabeef gariin namootaa akka waan OPDO'n gaafii Oromoo deebisuuf humna qabduu itti fakkaatee faarsuu waan jalqabee jiru fakkaata. Kuni ammoo tooftaa yeroo dheeraa karoorfamee ture waan ta'eef akka ummanni Oromoo ammaas qabsoo dagatee sabboonummaa OPDO irratti wal mormuu fi wal nyaatu hojmanee godhee nutti laachuu isaati. Kanaaf nuti amma sabboonummaa OPDO tan dharaan ijaaramte tana faarsuu fi arrabsuuf wal afaan diriirfachuu osoo hin taane OPDO eega duute reeffi ajaawee turte tana akka filannootti qabachuurra gannee dabruun if jaarree nama nuun deemu ifuma keessaa if dura kaayyachuun qabsoo hadhooytuu gaggeessaa turre ammas ciccinee galmaan gahuuf if kenninee wayyaanee fonqolchuu qofaatu furmaata waaraadha. Afraffaa fi inni xumuraa rakkoon ummata Oromoo kan rakkoo isaa dubbatu osoo hin taane kan rakkoo isaa furuuf dhabuudha. Ummanni rakkoo isaa ifiifuu baasee dubbachaa jira, lallabee simachaa jira. Waan hin dandeenyeen abdii sobaa itti uumanii yeroon ummata jalaa miliqan ammaa miti. Kanaaf yaa ummata Oromoo OPDO fi miseensi isiitiis yoo dhuguma aangoo waa hojjechuu qaban ta'e hoggantoota dhaabbilee siyaasaa mana hidhaatii baasuu namoota rasaasaan ilmaan Oromoo hanga ammaa badii malee ajjeesan mara yakka isaanii irratti mirkaneessanii mana hidhaatti galchuu Oromiyaa daangaa roga maraalliyyuu poolisii itti bobbaasan kana dhaabsisuun labsi yeroo hatattamaan Oromiyaa afaan qawwee jalatti kuffisanii Oromoo mara waraana jala galchanii bulchaadhaa jiran tanaas jalaa baasuudhaan gaafii ummanni Oromoo bara dheeraa goota kumaatamaa fi kitila itti dhabee turee fi ammaas itti dhabaa jiru tan gaafii mirga abbaa biyyummaa tana akka mirkaneeffachuu danda'uuf deeggarsa barbaachisuun haa dirmattuuf kan jedhu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kanarraati. Oromiyaan ni walaboomti, Oromoon ni bilisu. Raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa. Hayyeegaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dammayyuu gaa osoo namnyaa'u marakuu akkuma jedhamu yeroon nu daangessee nagaa isinitti dhaamuuf dirqamneerra. Qophii keenya kaarraa nus armarratti maa'essineerraa anis gamumaan hanga qophii keenya yeroo biraa waliif deemnutti nagaatti jiraadha kan isiniin jedhu keessummeessaa keessan guyyaa irraa anaa xiqqii dhugaasaatii nagaatti.